Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama kamoltan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee Jawaar Mahammadii fi kaan abbaan seeraa dhimma isaanii harkaa qabu akka jijjiiramu gaafatan. Sababa gaafanneerraa murtii wabii obbo Baqqalaa Garbaas ilaalla. Qondaaltonni ABO har'a ibsa kennan hooggantoota dhaabichaa duriif waamicha taasisaniiru. Hayyuu dureen dhaabichaa immoo beekamtiin qabu jedhu. ABO'n bakka lamatti bahaa jiraayi. Deemsa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana boodaatu adda baasaa. Haa ta'uutii biyya kanatti waan ta'uu hin dandeenye jedhanii himan hin jiru. Walitti bu'iinsa Walaayittaatti mudatee lubbuun darbeera. Paartiin badhaadhinaa immoo obbo Lammaa Magarsaa fa'i miseensummaa irraa ittisuu fi kaan dhageessu. Sagantaa kana ammayyuu taana isin biraan gaha. Paartiin badhaadhinaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi qondaaltota lama biroo miseensa gidduu galeessaa dhaabichaa irraa ittisuusaa beeksiseera. Konfiraansii dameen paartichaa Oromiyaa bulchuu kaleessaa fi dheengadda taasiseen murteen kun kan darbe. Kanneen dhorkaman biroo addee Xaayibaa Hassanii fi Dooktar Milkeessaa Miidhagaadha. Firaafolee Dhugaasa gabaasa qabdi. Dilbata kaleessa galgalaa itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsa OBN irratti kennaniin dhorkaan yeroodhaaf obbo Lammaa Magarsaa addee Xaayibaa Hassanii fi Dooktar Milkeessaa Miidhagaa irra kaa'ame kun koree hojii raawwachiiftuun kan raggaasifamu ta'uu himanii isaanis itti gaafatamummaa irraa eegamu haalaan baahachuuf qophaa'oo yoo ta'an gara aangoo isaaniitti deebi'uu akka danda'anis himaniiru. Sababii aangaa'onni sadan kunneen koree giddu galeessa paarticha keessaa ittiin dhorkamanis kan himan obbo Fiqaaduun obbo Lammaan kanaan dura yaada isaanii miidiyaa irratti ibsachuu isaanii yaadachuun isaan boodallee itti gaafatamummaa paartiin itti kenne baahachaa waan hin jirreef koree giddu galeessaa keessaa yeroodhaaf dhorkamaniiru jedhani. Akkasumas Dooktar Milkeessaa Miidhagaa yaadaa fi ilaalcha isaanii paartii keessa ta'anii calaqqisiisuu osoo danda'anii alatti tarkaanfachiisuu isaaniitiin yeroodhaaf dhorkamuu himan. Aadde Xaayibaa Hassan ammoo bakkawwan rakkooleen keessatti mudatan garagaraatti maqaan isaanii waan ka'aa jiruuf dhimmi kun hanga qulqullaa'utti koree keessaa dhorkamaniiru jedhan obbo Fiqaaduun. Gama biraatiin hanqinni raawwii hojii aanga'oota sadarkaa garagaraa irratti argaman ilaalamuu kan himan obbo Fiqaaduun kanaan wal qabatee aanga'oonni sadarkaa aanaa irra jiran 800 ol ta'anii fi kanneen sadarkaa godinaa fi magaalotatti argaman 117 ta'an qulqulleessuudhaaf yaalamuu ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kan wixata galgalaa dhagaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo simbiraan hangaa mariin dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan har'a akka mari'atan eegamaa ture torban dhufutti dabarfame. Ministeerri bishaan jallisii fi enerjii akka jedhutti Sudaantu akka torban dhufutti darbu gaafate. Godina Walaayittaatti qondaaltonni to'atamuu wal qabatee hokkara uumameen lubbuun nama tokko darbe. Kanneen guyyaa kaleessaa wal gahan dhimmi naannoo ta'uu naannichaa irratti akka mari'atan turan ibsu. Humnoonni nageenyaa immoo qajeelfama koomaand poostii koronaa vaayirasii to'achuuf ba'e cabsaniiru jechuun ibsaniiru. Magaalaa Bishooftuutti kan to'ataman obbo Lidatu Ayyaaloo har'a mana murtiitti dhiyaachuun guyyaan dabalataa 7 qorannoo poolisii eeyyamameera. Gama kaaniin obbo Yiliqaal Geetinat irratti guyyoonni qorannoo dabalataa 9 poolisiif eeyyamamaniiru. Waldaan gaazexeessitoota Baha Afrikaa gaazexeessaa lammii Keeniyaa Itoophiyaa hidhaa jiru akka hiikamu gaafate. Yaasiin Juumaa dabalatee gaazexeessaan OMN Mallasa Dirribsaa fi kaan mirgi wabii eegamee fi akka gadhiifaman murtaa'us haga ammaa hidhaa keessa jiru. Oduuwwan birootan darbaa manni murtii galmee qorannoo dura taa'aa dhifatama dandeebi'aa manni murtii galmee qorannoo dura taa'aa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa miseensota dhaabichaa obbo Jawaar Mahammadii fi kaan dabalatee namoota 14 irratti ragaalee abbaa alangaa dhaga'uuf guyyaarraa karoorsee ture osoo hin ta'in hafe. Guyyaarraa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Jawaar fa'i abbaan seeraa dhimma isaan ilaalu akka jijjiiramuuf gaafataniiru. Sababa kanaaf galmeen qorannoo duraa taasifamuu kan dhabe. Abukaatowwan barreeffamaan yaada isaanii dhiyeessaniin abbaan seeraa dhimmicha ilaalu loogiin himataniiru. Gama kaaniin manni murtii wabii obbo Baqqalaan gaafatan osoo hin fudhatin hafeera. Dhaddachaarraa kan hordofaa ture Habtaamuu Xababuu gaafadheera. Baay'ee galatoomii ammayyuu akkumaati jette guyyaa irraa kana mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha ramaddii Araadaatti
galmee qorannoo dura obbo Jawaar Mohaammed Hamzaadhaan yookaan Hamzaa Booranaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee waliigala namoota 14 irratti jecha ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf ture manni murtichaa har'atti beellama qabatee kan ture. Haa ta'u malee manni murtichaa jecha ragaalee kunneenii dhaggeeffachuu hin dandeenye. Abbaan alangaa ragaaleen dhiyaachuu isaanii mana murtichaa beeksisee ture. Haa ta'u malee abukaatowwan iyyata galfatanii iyyanni barreeffamaa abukaatowwan shakkamtootaa dhiyeeffatan kunis abbaan seeraa yeroo ammaa galmicha of harkaa qaban dhimmicha bilisa ta'anii nuuf ilaaluu hin danda'an kan jedhu ture. Boodarratti abukaatoo shakkamtootaa kan ta'an obbo Kadir Bulloo asoosiiseen ture. Anis wantoota kanaan dura isaan mudatee naaf kaasaniiru. Akka fakkeenyattis abbaan seeraa galmicha qabatanii jiran gaafa obbo Jawaar Mohaammed mana murtiitti dhiyaatan bifa si argadhe jedhuun kolfa qoosaa akka itti kolfanii fi kunis immoo bilisummaa fi haqummaa abbaa seerichaa irratti shakkii kan itti uume ta'uu isaati kan isaan dubbatanii. Kana malees immoo abbaan seeraa kun mirga dubbachuu shakkamtootaa daangeessaa jiru kan jedhus komii abukaatowwan isa biraati jechuudha. Kanaan alatti immoo dhaddachuma irratti murtee yookaan ajaja kennuudhaaf abbaan seeraa dhaddachaa bahanii nama biraa wajjin mari'ataniiti kan gara dhaddachaatti ol deebi'anii ajaja nuuf dubbisanii jechuudhanis abukaatoon shakkamtoota obbo Kadir Bulloo natti maniiru. Abbaan seeraa wanta dubbatan qabu turanii dhaddachaa irratti. Abbaan seeraa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota biroo waliigalatti 14 qabatanii jiran wanta isaan dubbatan iyyatichi wantoota hin raawwatamne yookaan immoo raawwatamuu hin dandeenye of keessaa qaba. Galmee kanarraa ka'uu hin qabu jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Dhumarrattis abbaan seeraa kun dhimma kana yookaan immoo iyyata abukaatowwan shakkamtootaa jechuudha manni murtichaa akka ilaaluuf asitti qajeelchaniiru jechuudha. Hanga galmeen kun mana murtichaatiin qoratamee murteen itti kennamutti yookaan immoo ajajni itti kennamuttis shakkamtoonni mana hidhaa akka turanii fi wayita barbaadamanittis poolisiidhaan gara mana murtichaatti akka dhiyaatan ajaja kennaniiru. Tolee ulfaadhu abtaamuu gama kaaniin immoo galmee qorannoo poolisii kan obbo Baqqalaa Garbaa irratti har'a murtiin eegama ture. Wanni sun akkam ta'e? Obbo Baqqalaa Garbaan kanaan dura yakki ani ittiin shakkamee jiru waan mirga wabii na dhorkisiisu miti, mirgi wabii naaf eeyyamamuu qaba jechuudhaan dubbatanii turanii. Gama biraatiin immoo poolisiin yakki ittiin shakkaman kan lubbuun namaatti darbedha. Kanaafuu mirga wabii isaanii eeggamuu hin qabu jechuudhaan dhaddacha irratti dubbatanii turanii. Manni murtichaas dhimma kana yookaan immoo galmee qorannoo poolisii kana erga qorate booda murtee irratti kennuudhaaf har'atti beellama qabatee ture. Beellama har'aatiinis manni murtichaa gaafii mirga wabii obbo Baqqalaa Garbaan dhiyeessan kuffiseetiin jira. Haaluma wal fakkaatuun galmee obbo Hamzaadhaan yookaan Hamzaa Booranaa irrattis gaafii mirga wabii dhiyaate mana murtichaatiin fudhataman arganne. Tolee guddaa galatoomee abtaamu. Galatoomee ammayyootes. Dhimma oduu abaa'otti ceenaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 3 guyyaarraa ibsa kennaniin mariin bal'aa akka taasifamu waamicha dhiyeessaniiru. Ibsa kana kan kennan hayyuu dureetti aanaa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaa, obbo Toleeraa Adabaa fi obbo Qajeelaa Mardaasaati. Dubbii himaa abaa'oo ta'uu kan himan obbo Toleeraa Adabaan ibsi kennan beekamtii dhaabaa qabaa jedhu. Qabiyyee ibsa kennanii gaafadheera. Jabina uummata Oromoon barbaadnee kabajamuu mirgi Oromoo dantaa keenya tuqa jedhanii yaadan ololaniini uummati keenya afaan fajjii keessa seenee jira. Kanaafuu sana isaaf intinii jechuudhaafi barbaachisaa nutti ta'e yeroon isaa barbaachisaa ta'uu isaarraayyuu waan kana waamnee jechaadha. Hayyuu duree maaf argamuu dhaban ibsa keessan irratti? Hayyuu duree maaliif hin argamne isa jedhu ammatti dhaaba kanaan kan deemaa jiru itti aanaa hayyuu dureeti. Kanaaf inni argamuu hin dandeenye. Kabiraa paartii ibsaarra kennitan irratti waamicha taasiftaniittu mariin akka taasifamu. Waliigala nuti jaarmootni Oromoo tokkomuun ammayyuu ejjennoo keenya duraanii sanaa inni sun akka itti fufu barbaadna. Sanaan alattis dhimmi uummata Oromoo haala adda addaarraa yaaddeessaa ta'aa waan dhufeef isa kanarratti mariin bal'aa akka gaggeeffamuuf dhaabotii siyaasaa qofa osoo hin taane maanguddoonni biyyaa, matootiin amantii, abbootiin gadaa,
murni hawaasaa Oromoo garagaraa miseensonni ABO hoggantoonni ABO duraanii hundi irratti kan hirmaatan waltajjiin marii tokko akka uumame haala jiru xiinxalee garamitti deemaa jira haalli uummata Oromoo maal fakkaata isa jedhu irratti hubannoo tokkorra akka gahamu barbaannas salma faatiif dhaamsa dabarsine yookiin immoo waamicha dabarsine. Dhaaba isaanitti deebi'anii karaatti hojjetan qoodarraa barbaachisu akka gumaachan gochuu fi waamichi kun kan darbee jechaadha malee waan haaraa miti irra xiqqoo bal'isuun ni jira malee kanaan duras dhaabni waamichuma akkasii dabarsaa ture jecha. Galmi marii kanaa maali? Tokkummaa Oromoo akkaataatti itichuun danda'amu irratti akka mari'atanii fi isa murna garagaraa yookiin paartii garagaraa jalatti qabsaa'uu faayidaansaa agas mara waan hin taaneef yookiin immoo tokkoomanii qabsa'uun wayyoomina qabaaf hin qabu sanarratti mari'atanii yaada tokkorra akka gahan taasisuuf gargaara jennee yaadna. Actually nuti seeraan alatti wanti hojjetame tokkoyyuu hin jiru sirnumaa fi seera dhaabaa kabajuudhaan waan hojjetamaa jirudha. Ibsi keessan irraa beekamtii dhaabaa qabaa? Sirnuma eeggatee ittaanaa hayyuu duree quba qabaatee akkasittiin kan waamamedha inni kan keessatti hirmaatedha. Tole guddaa galatooma obbo Toleera. Fayyaa ta'e nagaa. Gama kaaniin hayyudureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa beekamtii komalee ibsa kennamedha jechuun BBCtti himaniiru. Haala irra jiran kan gaafanne obbo Daawud ammallee namni kamuu gara waajjira dhaabaa deemuu hin danda'u jechuun ibsu. Waajjira seenuu hin dandeenye namni kamuu abara boluu qabu inni kuni haaluma kana keessa jirra gamma. Mana keessanoo yeroo darbee humnoonni nageenyaa marsanii nageenya keef naan jedhanii eegaa turanii jettanii turtan ammasittuma jiru. Amma naannoo walumaa gala naannoo nuti jiraannu itti poolisootaa jira addatti manni koo eegamaa hin jiru garuu waajjira deemuu hin dandeenyu kanaaf wanni haaraan hin jiru. Guyyaarraa qondaaltonni dhaaba keessanii kan miseensa koree jiraachiftu ta'an itti aanaa hayyuduree dabalatee ibsa kennaniiru. Ibsi sun isin hayyuduree dhaabichaati beekamtii qabaa? Lakkiyomaa waan kana namni nutti hin jiru quban qabu ibsi maalirratti maaliifi murtii eenyuutiin maal dandaansaa maalidha quban qabu. Meeqa gabaabseen gaafadha wanni deemaa jiru maali? ABO'tu lamatti ba'aa jiraa? Ammatti kana sana jechuun rakkisa kana koree seeraaf to'annoo keenyatu adda baafataa garatti deemuu fi deemsa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana boodaatu adda baasaa hundi keenya waliin adda baafna. Haa ta'uutii biyya kanatti waan ta'uu hin dandeenye jedhanii himan hin jiru. Maaliif seenaa biyya kanaa keessatti mootummaa paartiin biyya bulchuu tikasaatti dhimma bahee maallaqaanis darbee immoo doorsisaanis tikaanis dhaabota kana caccabsee irraati nama achi baafatu kuni aadaa biyya kanaati waan Oromoo National Congress Dr. Mararaan utube sana ni yaadata namni waan qinijjiit ni yaadata dhaabota hedduunis akkasuma godhanii humnaan adda bilisummaa Oromoo immoo taargeetii paartii kanaa fi taargeetii mootummaa kana keessa jira erga gaafa dhufteeti kuni waan ta'uu maludha ammatti garuu akkas ta'e sana ta'e jechuun waan seera harka jiru waan ta'eef afaan guutee kana jechuun rakkisa garuu waan ta'uu waan hin taanedha jechuun hin danda'amu. Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan wixata galgalaa xumuramutti jira. Isa dura odeeffannoowwan gaggabaaboo simbiraan hangaa torban darbee gaafa kibxata galgalachuudha dhoohinsa Libaanos Beerutitti mudate namoonni 220 lubbuu dhabaniiru. Kanaanis kana wal qabatee ministeerri muummee biyyatti akkasumas immoo kaabineen isaanii guutuu fedha isaaniin aangoo isaaniirraa kaaniiru. Qorannoo koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessa sa'aatii 24 taasifaman immoo namoonni 773 vaayirasii irratti argameera. Namoonni dabalataa 13 immoo vaayirasichaan lubbuu dhabaniiru. Odeeffannoowwan dabalataaf gara feesbuukii fi marsariitii keenya deemuu dandeessu. Sagantaa irraa kan isinii dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan isinii qopheessite firaafolii dhugaasaadha. Boru walitti deebina. Halkan gaarii. Thank you.